booddeen si dhagaan ture. Dhiiseen deemaa haa jiraatan. Eenyuuf jette? Mana kee bareechitee qabde, ijoollee kee bareechitee qabde, gaa'ela kee goorsite, deebisiifatte argite. Namoonni warra sooshaal miidiyaa irra jiran kuni kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu. Hankee hin kufaa kan isaanii ijaarama. Waan akkasii waan jiruuf Samiira hin aariin hin jira, gubaatiin hin jira. I know. Kanarratti immoo garaatti qabatteetta. Garaatti immoo yeroo qabattu immoo innis immoo garaa keessa si cinqaa, amala baay'ee jijjiiraa, rakkinni baay'ee jira. Waan akkasii. How you doing? Good. So waan akkasii waan jiruufi Samiira mee haa bubbulu. Bishaan irratti qabanne, marga irratti qabanne, qabbaneessine wanta kana gaa'ela keessan bareedaa kana mubeetiinis aneela. Nan irratti faradaa akka buleessa tokkootti ani yeroo baay'ee nan bilbilaa fi nan hojii naasaa mubee rakkina maaltu jira waan hojii waa daddaallee nan mari'achiisaa akka buleessaatti immoo anis wajjin nan jira anis immoo siifis obboleessadha. Kanaafi mee aarii kanarraa gadi bahiiti, mee gadi qabadhuuti, taa'iiti, ormaafis ilkaaniif hin taanu, mee na ormis nutti hin kolfiini, araara gadi buusnee wanta kana tasgabbeessinee balleessaan inni qabu innis dhiifama gaafachuu miti, duwwaa miti, sirreessee balleessaa isaa kana sirreessee gaa'ela isaa kana itti fufuu qaba kanan jedhu kan inni dubbadhu. Kanaaf ati immoo wanta jiru amma asirratti yoo dubbanne ormi nu dhaga'ee viidiyoo hojjetanii kunoo akkas ta'e jechuu malee wanta fayyadan hin qaban. Jireenyi amma namni jiraachuu kuni sooshaal miidiyaarra namni jiru kuni namarratti kolfuu malee yaada namaaf kennuu hin qabu. Namni yeroo du'u, yeroo dhukkubsatu, yeroo kufu namarratti kolfa gammachuu argata namni. Malee namni sii gaddee si bira dhaabbatu hin jiru. Kan si bira dhaabbatu fakkaatu akkati kuftu, akkati jigdu, akkati boosudha. Kanaaf mana kee eenyuuf jettee jedha kanatti dhiistee deemtu. Waggaa 8 itti dhamaate eenyuuf jettee no jettee dhaabbatte mubee kootu jette yoo garafuun barbaade gara fiidhiiti. Nuti yoo si bira dhaabbanne garafsiisna. Akka barbaadde kabali. Maaliif akkas na goote jedhi itti gaafadhu malee eenyuuf jette ijoollee kee hojii asii duwwaan jiraadha mucaa ergan deeboo booddee dhiisee eenyuuf jette? Why? Namaaf jettee dhiistee deemta? Eenyuuf iyyuu jettee dhiistee deemtu. Yoo rakkinni jiraate wal gargaarree si bira dhaabbannee wal gargaarree waan ta'u gochuu qabna malee dhiistee deemuu hin qabdu mana kee. Ishii Samiira amma haa dhufu anatu deemi jedheeni deemi Samiiraa biraan bakka biraan jireenya deemi jennaan na dhaga'ee dhufe rabbi isaa kabaju atillee akkasuma dhufee miila kee irratti kufee waan barbaadde immoo keessaan obboloota gaggaarii qabda. Nasir jira haadha manaa isaa wajjin dhufaa jira, Kiyyaan jira, Nuuraan as jira, Miikoon jirti, Abdiin jira. Abdiin siillee mubee arrabsaa ture. Raacheenis achi jira. Kanaafi isaan achi dhufanii walitti haasa'an. Faraa'ol. Galatooma hundi keessanii amma already mana isaa bira ga'uuf daqiiqaa takka lamatu nu hafa. Hubannoodhaaf garuu akka sirreeffama yaadaatitti wanti takkittiin namni bultii keessatti yoo waliin jiraatu waa hundaa walumaan mari'ataa deemuu qaba. Manaatiif abbaa manaa dhugaadha. Garuu amma isaan haadha manaa lammaffaa maa fuute jennee yookiin isa miila isii jala kuffisuuf yookiin maaliif osoo hin taane kan deemnu dhugaa jiru beeknee jara walitti fayyisuudhaafi. Isa miti kan jedhe sii galee haadha manaa isaaf miti. Zaman shari'aan hin eeyyama. Isaaf miti kan hin dubbadhe. Waan inni ishee gadda sii fette. Miila dubartii jala kuffisuu hin dandeenyu garuu waan itti balleesse yoo jiraate garuu dhiifama gaafachiisna. Maal ta'a yoo kufe nasi? Waan rabbi hayyame garuu haraamsinee nu jechi akka badiitti dubbatu hin dandeenyu. Maal ta'a yoo kufe maal ta'a? Dubartiin maali kabaja qabdi? Jechi amantiin hin hayyamu. Amantiin fuudhi jedhee malee namaa miti waan ta'eef akka waan haraama wayii dalagee. Ani waa'ee fuudhaatti miti. Akka waa'ee fuudhaatti miti kanan jedhe. Isee gaddisiisuu malee waa'ee fuudhaatti erga shari'aan eeyyamee fi haa fuudhu. Waan inni gaddisiisee hundaa garuu dhiisnu nu gaafanna. Isa gaddisiiseef malee haadha manaasaaf immoo erga shari'aan eeyyamee tini gochuu qaba. Boruu karaa dubbaadhi. Nullee boruu karaa dubbaadhi. Yoo inni har'a kufe nuti sin kufnetteeti. Samiiraa maa inni araara buusuu malee waa'ee gaa'elaa ammaa erga shari'aan eeyyamee afur erga jedhee yoo dandeessine afur fuudhuudha. Isarratti ani garuu hin fuudha.
dubbadha. Amantii irratti homaa gochuu miti. Mee Samiira maal jettaree yaada koo sii galee? Nasriin dafee harka kaafate. Waa'ee lammaffaa irratti. Nuuraa moo eenyu kana achi jira? Nuraddiin moo eenyudha maqaan? Nuraddiin. Miyuutii kaasiiti. Samiiraa maal jette? Firaa jecha keessan nagaa dhaggeeffataan ture garuu anammas namaan mana baay'is hin jenneeni isaanis mana baay'is hin jenne tokko jedhaan jalqaba irratti miidiyaa irras kan geesse ana utuun taane abbaa dhimmaati. Baabaa kuno. Miyuut taatanii jirtu haasaa jirtu taanaan miyuut taatanii jirtu Nuraddiin. Daa'ima jee kennaa miyuut godhatte. Ifama daa'ima na jeeqaara. Miidiyaa irras mana Habiibaa sootee an fedhee utuun taane waan kana caaluu danda'een hadha ga'e. Waan kana caaluyyuu danda'ee baadheen hadha ga'e of qofaaf miidhame. Sinii galee an Habiibaa bira dhaquu fedhee miti. Ofii ibsachi irratti dhaqee waan ana na laallatu, waan ana na tuqu, waan obbolaa koo isa jala taa'anii isa hordofaa jiranu. Amilee jaraa tuqu waan sababaa kan kootiif jarrii amilee itti dhaban isatu dubbataa ture. Manaana hariyattee guyyaa meeqa hadhaa erga isiin na hariyattee suma waliin hin kireeffadhee ta'a kottu kun amilee ana tuquudha. Maal fiddii yookiin immoo maal gooti wanta jedhu. Anammas taanaan Habiibaa bira kanan naqee naaf araaramu hin jenne ammas immoo maaliifiyyuu ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne maana irratti fuudhe hin jenne waan akkasii dubbannaa waa hedduun dubbadha ammas taanaan dubbii barbaachifnaa waa hedduun dubbadha waan ani itti waggaa meeqa sammuu koo kiyya qofaaf of qofaaf miidhamee taa'aa jiru kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha isinii galee dubbachuu feenaan nan dubbadha garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee hadhagee Habiibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuuf utuun taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan kanan jedheeni bultii isaa ijaarrate eeyyen akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba. Utuu sin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha. Kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu. Yookiin immoo dogongora al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru. Ammas taanaan boris taanaani. Dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe. Habiibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadha rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatii fi mubaarikiif